Gurri geejjibaa fi lagannaa gabaa Oromiyaa keessatti labsamee sochii geejjibaaf daldalaa hagaa tokko danquu jiraattonni himani. Yooyaa shamaa akkam jirtu kun YouTube chaanalii Boonsaa Addisuu Guuteetii haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Viidiyoon yeroo yerootti gadhiisnu dafanii akka isin ga'aniifis mallattoo beellii banaa gochuus hin dagatinaa. Odeeffannoowwan yeroo kanaaf qabannee isiniif dhiyeessina. Aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya jaalalaati. Dhugaa dubbannaani shira taatanii mana hadabeetti nu darbatanii dhugaa. Maal jettare Waaqayyoo maal jettare 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 Waaqayyoo maal jettare maal jettare maal jettare maal jettare atimmoo maal jettare maal jettare maal jettare maal jettare Baaniyoo jalqabne on istiraaktar eebbammoo abbaa qeetu jalqaba anuma jalqaba hayyee 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 waaqa garaa gurraachaa tokkicha garaa. Naannoo Oromiyaatti waamicha lagannaa gabaaf uggura geejjibaa marsaa lammataaf dilbata amajjii 28 galgala irraa eegalee labsameen walqabatee kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti sochiin geejjibaa daangeffamuu jiraattonni dubbatanii jiru. Jiraataan godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Shaambuu nageenya isaaf jecha maqaan isaa akka hin eeramu hin barbaanne tokko guyyaa kaleessaa amajjii 29 irraa eegalee iddoowwan godinichaa hedduu keessatti sochiin geejjibaa fi daldalaa kan daanga'e ta'uu hime. Magaalaa Shaambuu keessatti sochiin konkolaataas ta'e namoota baay'een jiru. Guyyaa kaleessaa manneen baankii dabalatee hojii idilee dhaabbilee hedduu dhaabbatee ture. Qaamoleen mootummaa garaagaraa magaalaa keessa naannoon manneen daldalaa cufaman saamsaa turan jedhe. Itti dabaluun labsii lagannaa gabaaf uggura geejjibaa kun guyyaa kaleessaa irraa jalqabee hojiirra oolaa jira garuu yoom akka xumuramu hin beekamu jedhe. Magaalaa Naqamteettis guyyaa kaleessaa sochiin geejjibaa fi daldala dhaabbatee ooluu jiraattonni Addis Istaandaarditti himanii jiru. Jiraataan magaalittiis Addis Istaandaard dubbise tokko kaleessaa sochiin geejjibaas ta'e manneen hojii hunda dhaabbatanii turani. Boodarra garuu akeekkachiisaa qaamolee mootummaa irraa darbaa turan. Har'a baajaajiin socho'uu eegaleeraa manneen hojiis banamaa jiru jedhe. Kana malees guyyaa kaleessaa irraa eegalee sochiin geejjibaa magaalaa Amboo qaxxaamuree gara godina Wallaggaa geessu dhaabbachuu jiraattonni magaalaa Amboo irraatii dubbatanii jiru. Konkolaachisaan geejjiba fe'umsa Finfinnee fi Lixa Oromiyaa gidduu deddeebi'uun hojii tokkos yaada jiraattonni kunneen laatan cimsuun sababa uggura geejjibaa uumameen geejjibni gara Lixa Oromiyaa taasifamu dhaabbachuu himee jira. Sochiin geejjibaa waan dhaabbateef anis konkolaataa koo dhaabeera jedhee konkolaachisaan kun. Waamichi uggura sochii geejjibaa kun kutaalee Oromiyaa biraa keessattis haga murtaa'ee sochii daldalaa fi geejjibaa irratti danqaa'amuu jiraattonni Addis Istaandaardiif mirkaneessanii jiru. Jiraataan magaalaa maqeenyummaan isaa akka hin eeramne gaafatee magaalattii keessaa fi naannoo isheetti sochiin geejjibaa fi daldalaa kan daanga'e ta'uu himee jira. Sochiin
uggura geejjibaa fi lagannaa gabaa kun eenyuu fi sababa maaliin akka labsame wanti ifatti himamee jiraachuu baatus waraanni bilisummaa Oromoo yookaan WBO'n harka duubaa qabaachuu gabaasaaleen ni himu. Haa ta'u malee gareen hidhattootaa kun dhimmicha irratti ifatti waamichi godhee hin jiru. Biiroon bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaa dhimma waamicha lagannaa gabaa fi uggura geejjibaa labsamee ilaalchisee ibsa kaleessa galgala baaseen naannichatti tajaajila geejjibaa fi daldalaa danquun uummata gidirsuuf aggaammii taasifamuu ibsee mootummaan aggaammii jedhame kanas kan qindeessa shanidha jedhee jira. Godinaalee Wallaggaa, Ba'aa, Horroo Guduruu Wallaggaa, Wallagga Lixaa fi Shawaa Lixaa akkasumas magaalaa Naqamteetti iddoowwan muraasatti diinni olola miidiyaa hawaasaa irratti gallakkiseen sochii misoomaa gufachiisuuf yaaleera kan jedhe ibsichi. Haa ta'u malee tarkaanfii caasaa mootummaa fi nageenyaa fudhachuuf eegaleen yeroo ammaa tokko bakka tokko tokkotti hawaasni sochii fi hojii isaa eegaleeraa jedhe. Dhimma lagannaa gabaa fi uggura geejjibaa kana ilaalchisee waraana bilisummaa Oromoo irraa qulqulleessuuf yaaliin taasifnee milkoofnee jedha Addis Standard. Waamichi ugguraa geejjibaaf lagannaa gabaa kun marsaa lammataaf kan labsame yoo ta'u, torbanoota duraa tarkaanfii konkolaattota labsii kana cabsanii deeman irratti fudhatameen Oromiyaa keessaa iddoo garaagaraa. Waamicha deeggarsaa. Qulqulloonni biyya alaa fi biyya keessaa jirtan irratti hirmaadhaa adaraa. Luba Fayyisaa Tolasaa jedhamu waggoottan 40 darbaniif hojii wangeelaa, hojii mootummaa Waaqayyoo babal'isuu keessatti of kennanii magaalaa Ijaajjii fi naannoo isaatti bal'inaan hojjechaa turani. Tajaajila waggaa hamma kanaa keessatti gatii guddaa baasanii jiru. Miidhaa fi dhiibbaa baay'ee jala darbaniis jiru. Waldaa Kiristaanaa warra Wangeelaa Makaanii Yesuus Itoophiyaa Sinoodosii Giddugaleessaa Gibee keessattis akkasumas sadarkaa sabakaa Ijaajjii fi naannoo isaattis hojii gaggeessummaa sadarkaa garaagaraatiin tajaajilaa turanii jiru. Barumsaa fi muuxannoo tajaajila isaanii ka'umsa godhachuudhaan kitaaba mata dureen isaa Gaaffii Waldaa Kiristaanaa irratti ka'uu fi deebii isaa jedhuun barreessanii maxxansiisanii jiru. Kitaaba kan biroo maxxansiisuudhaaf qophiirras turani. Karaa miidiyaas cirraa Waaqayyo isaaniif kennetti fayyadamanii karaa TV mo'aa akkasumas karaa raadiyoo sagalee misraachoo ergaa wangeelaa dhiyeessaa turan. Haala kanaa fi kan kana fakkaatan tajaajilaa osoo jiranii bara 2015tti tasuma dhibee stroke jedhamuun qabamanii ciisani. Dhukkubni kun baay'eetti cimee qaama isaanii guutuu sochii dhowwe. Harkii fi miilli isaanii qabamee socho'uu dide. Dhukkuba kanarraa baay'ee fayyuudhaaf ji'oottan baay'eedhaaf hospitaalatti deddeebi'anii yaalamaa turan. Ammayyuu magaalaa Finfinneetti deddeebi'uudhaan yaalamaa jiru. Maatiin isaanii waan harkaa qaban mana yaalaatti fixani. Firoottanii fi amantoonni Ijaajjii hamma danda'an deeggarsa godhanii jiru. Akkuma suuraa irratti argitan kana harkii fi miilli isaanii hojjechuu didee rakkina guddaa keessa jiru. Dhukkubni kun garmalee miidhee qabeenyas harkaa fixatanii osoo hin jaallatin haala humnaa olii ta'een deeggarsa keenya barbaadu. Biyya keessaa fi biyya alaa kan jiraattan waan qabdaniin deeggarsa akka isaaniif gootan jaala gooftaatiin isin gaafanna. Deeggarsa gochuudhaaf lakkoofsa akkaawuntii baankii asii gadii kana fayyadama. Fayyisaa Tolasaa CBE 10,000 65 42 15 Oromiyaa Baankii 1331 89 88 2 Cooperative Bank of Oromiyaa 22 4 8 38